Nageenyi keenya kan jaallaa bakkum jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan tojoodhaan akka isin bira ga'u subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Humni naannoo Amaaraa yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee iddoolee garaagaraa keessatti bobbaafamanii jiraachuu isaaniitu himamaa jira. Humni addaa naannoo Amaaraa kun yeroo ammaa kanatti warshaalee garaagaraatii fi dhaabbata dhuunfaa iddoolee adda addaatti raabsamanii hojjechaa jiraachuu isaaniitu kan himamaa jirus yoo ta'u, haaluma kanaan humni PP yookiin farri qabsoo Oromoo sirni PP yeroo ammaa kanatti maqaa gootota Oromoodhaatu himannoota gootota gubaa jiraachuu isaaniitu himama. Qe'ee goototaa kan guban yeroo ammaa kanatti uummata Oromootiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromootti gube jechuun uummata Oromoo sossobuuf yaalaa jiraachuu isaaniitu himaman. Akkuma kanaan osoo akka yaada bilisummaatti uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo afaan wal faajjisitanii keessumaan wanyaachisuu kan barbaadu waan ta'eef yeroo ammaa kana ammoo uummanni Oromoo dammaqinaan hojii bilisummaa yookiin hojii sirna bilisummaa hojjechaa jiru kanarratti uummanni Oromoo dammaqeetis jira jechuudhaan himani. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ammaa kanatti humna addaa naannoo Amaaraa jechuun yeroo ammaa kana leenjisaa jiraachuu isaaniitu dhagahama. Akkuma kana yeroo ammaa kanatti mootummaan naannoo Amaaraa humna guddaa bakka afuritti leenjisaa kan jirus yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaatti waraana bilisummaa wajjin taasisaa jiruun lola waraana bilisummaa wajjin taasisaa jiruun tarkaanfii guddaa irratti fudhachaa jiraachuu isaaniitu himama. Akkuma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda addaa keessatti loltoota bilisummaa irratti tarkaanfii gurguddaa kan fudhachaa jirus yoo ta'u, haaluma kanaan waraanni adda bilisummaa Oromoo hanga ammaatti waraanni ta'amaa jiru kana keessatti injifannoo gurguddaa galmeessaa jirra jechuudhaan dubbataas jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo Gambeellaa lixa Oromiyaa keessa jiran guyyaa Gambeellaa lixa Oromiyaa keessa jiran yeroo ammaa kanatti loltoota haaraa waleenjisanii eebbisuu isaaniitu himamu. Humna kanaan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana godina addaa jiddu galeessa keessatti amajjii tokko bara 2020 kaaba shawaa dhaabuu boottee keessatti waraana bilisummaa dararuuf osoo deemaa jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii guddaa loltoota bilisummaa irratti fudhachuu himee jira. Fannoo ajjechaa suukanneessaa lixa Oromiyaa keessatti loltoonni bilisummaa raawwataa jiran wajjin wal qabatee guyyaa irraan tanaa abbaa jiruun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan ganda Tuulamaa keessatti 3/3/2022 waraanni weerartuu bilisummaa ilmaan Oromoo 8 ajjeesuudhaa fi tokko madeessuun dhaga'amaa jira. Leellistoonni sirna nafxanyaa mootummaa sirna bilisummaan bobbaafaman uummata nagaa badii tokko malee jumlaan ajjeesuu akkuma itti fanitti jiraachuun kan dhaga'amu waggaatoo haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa ona Hawaa Galaan ganda Tuulamaa bakka laga Meexxii jaamutti namoota 8 Sheek Daawud Mahamad Abdallaa Toofiq kan jaamanii fi kanneen yeroodhaaf maqaan isaanii hin argamin dabalatee bakka boqqolloo dhahaa jiranitti barii ammajjii 3/2022 gaafii tokko malee oromummaa isaaniitiin yakkuudhaan bakka tokkotti rasaasatti roobsuudhaan ajjeesuun dhaga'amaa jira. Yeroo ajjechaa kana raawwatanitti namni tokko madaa'ee dhoksaadhaan yaalamaa jiraachuu jiraattonni naannoodhaa miidiyaatti kan himan hoggaa ta'u Abbaa Gadaa Mahamad Abdallaa nama nagaa fi quuqama saba isaa qabu malee yakka biroo kan hin qabne hoggaa ta'u mootummaan kabaja manguddoota Oromoof waan hin qabnee fi akka ajjechaa suukanneessaa kana irratti raawwatanii kan hawaasni naannichaa himaniim. Mootummaan gabroonfataan impaayera Itoophiyaadhaa sanyii duguuggaa dhala Oromoo irratti raawwachaa waan jiruuf ilmaan Oromoodhaa quuqama Oromummaa fi miira sabboonummaa kiyyoo isaanii jiranii guddaadhaa hanga xiqqaatti gara jabeenyaan ajjechaa suukanneessaa irratti raawwataa kan jiru ta'uu kan himatan uummanni Oromoodhaa. Uummanni Oromoo hundi ammoo irree fi gaachana uummata isaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan mootummaa bultoota impaayera Itoophiyaadhaa mootummaa sirna nafxanyaa biyyattii irratti deebisuudhaaf ilmaan Oromoo ganamaaf galgala duguugaa jiru kanam tokkummaan kee ifirraa fonqolchuu akka qabu jiraattonni yaada miidiyaadhaaf kennaniin dhaammatanii jiraniim. Oduu biraatiin dhaabbanni Googil Afaan Oromoo tajaajila kennuu jalqabuudhaaf yaalii irra jiraachuu yeroo ibsuun Meettaa yookiin Feesbuukni ammoo garee afaan kana gulaalan mindeessuun dhaga'amaa jira. Dhaabbanni guddichi addunyaa kan Googil Afaan Oromoodhaa afaan addunyaa kanaa ittiin tajaajila kennaa jirutti dabalee tajaajila eegalsiisuudhaa fi tamsaasa yaalii irra jiraachuu kan beeksise hoggaa ta'u dhiyeenya kana Googil Afaan Oromoon tajaajila kennuudhaaf jalqaba bara 2022 kana irraa eegaluudhaaf qophii xumuree akka ture beeksise kan ture hoggaa ta'u yeroo ammaas tamsaasa yaalii eegaluu ifoomsee jira. Afaan Oromoo afaan hojii Google gochuudhaaf jechoonni afaan Ingiliffaa miliyoona 1 ol hiikamuu akka qaban beeksifamee kan ture hoggaa ta'u yeroo ammaa hiikaan isaa gara xumuraatti dhufuudhaan dhibbeentaa 90 ol xumuramuu hojii kana keessatti shoora olaanaa taphataa kan jiruu fi
adda durummaadhaan dhimma kana gaggeessuudhaan ilmaan Oromoo hedduun akka hirmaataniif shoora saabaa kan jiru ogeessi Aastira obbo Abdiisaa Baanchaa beeksisanii jirani. Abdiisaan akka jaanitti yoo guddate jechoonni hiikamuu qaban kuma dhibba caalan nuun hafne kanaaf ammoo duula labsii hojii katti jirram yeroo gabaabaa gidduutti xumuruun afaan Oromoodhaa afaan hojii Google ni taasifna jedhanii jirani. Gama biraatiin dhaabbanni Meetaa yookiin Feesbuukni afaan Oromoo afaan hojii Feesbuukaa taasisuudhaaf garee afaan Oromoo gulaaluu Keeniyaa fi Ingiliz irraa akka barbaadutti mindeessee jiraachuu beekse. Kunis ilmaan Oromoo 10,000 ol ta'an carraa hojii uumaaf jaameeti kan inni eegamu. Google afaan Oromoon hojii eegaluun guddina afaanichaa bira tareem carraa hojii 10,000 ilmaan Oromoof oolee addunyaa maratti akka banu obbo Abdiisaan kan himan hoggaatoo afaan kun afaan hojii Google yoo ta'e dhaabbileen hedduun afaan kanatti fayyadamuudhaaf waan barbaadaniif yeroo kana carraan hojii hedduun akka banamu himam. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiranii jabaachuudhaanii afaan isaanii tarree afaanota addunyaatti galmeessuuf hojjechuu qabanis jechuudhaanii dargaggoon kun dubbatam. Abdiisaa Baanchaa namoota Google afaan Oromoo hiikaa jiraniif dhaamsa dhaamaniin hiikaa yeroo raawwatan jechoota naannoottiin akka hin fayyadamnee fi jechoota mana barnootaatti bartanitti akka dhimma ba'aniif kan dhaaman hoggaatoo yoo hiikaan isaa ulfaate ammoo iskiip tuquudhaanii akka bira darban dhaamanii jirani. Yeroo ammaa Google afaan Oromoo xumura irra waan jiruu fi dhiyootti hojii akka eegaluuf akkasumas afaanichi tarree afaanota addunyaatti akka galmaa'uuf kan jiru ta'uudha. Dargaggoon ogeessaa ICT ta'ee fi dhimma afaan Oromoo irratti ganamaaf galgala hojjechaa jiru kun kan dubbate. Odeeffannoo lola akka biyyattiitti deemaa jiru wajjin wal qabatee baajiruun humni ittisa Tigraay lola jabeessee itti ufee jiraachuun himamaa kan jiru hoggaa ta'u yeroo kanatti waraana Bilisummaa gidduutti wal dhabdeen hamaan dhalachuun dhagahamaa jira. Humni ittisa Tigraay kan dhiyeenya darbee kanam ajajjoota isaa irraa ajajaa fudhachuudhaan daangaa naannoo Amaaraa fi Walloo keessaa gara Tigraayitti deebi'em yeroo ammaa waraana mootummaa Bilisummaa haleelaa jiraachuu beeksisee jira. Dhiyeenya kan naannoo lixa Tigraayitti lolli jajjabaan waraana mootummaa Bilisummaa fi humna ittisa Tigraay gidduutti gaggeeffamaa kan jiru ta'uun kan beekame hoggaa ta'u humni ittisa Tigraay kun kanaan dura yeroo Abiyyi Ahmad masaraa gabbeetti dafeem haala waliigalaa irratti kasaaraan dhufu guddaadha. Kanaafuu nagaaf dursaniin kan jechuudhaanii waamicha biyyoota garaagaraa dhaga'uudhaanii bakkoota naannoo Amaaraa duraan qabatee ture galaksee bee deebisee to'achaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru hoggaa ta'u kanuma hordofee humni ittisa Tigraay Cawbarii fi Waldibaa deebisee to'achuun dhagahamaa jira. Haleellaa TDF fi waraana Bilisummaa irratti taasisaa jiruunis kanaan dura malee yeroo amma loltoonni Bilisummaa lakkoofsaan hedduu ta'an booji'amaa jiraachuun kan baramaa jiru hoggaa ta'u loltoonni dhiyeenya kana lola akka haaraatti deebi'ee dhalateen booji'aman TV Tigraay irratti deddeebiin agarsiifamaa jirani. Gama kaaniin waraanni Bilisummaa gidduutti wal dhabdeen uumameen walitti garaagalanii walaaleelaa jiraachuun kan beekame hoggaa ta'u maddeen loltoota odeeffannoo keessoo isaaniitti baasaa jiran akka jedhanitti wal dhabdeef sababa kan ta'e daangaa Tigraay ni seennaa fi hin seennu akka ta'etu dhagahamaa jira. Ajajaan Iizii Kaabaa kan saba Amaaraa ta'e daangaa Tigraay ni seennaa yeroo jiru ijoolleen Oromoodhaa kanneen waraanicha keessa jiranii fi ajaja waliin fudhatan hin seennu kan jedhan hoggaa ta'u. Kanarratti wal dhabdeen akka uumamee fi haala hamaa keessatti iddoo isaaniitti haalli jiru hammaachaa kan jiru ta'uudha kan odeeffannichi himu. Wal dhabdee kana hordofee haleellaa walirratti gaggeessaniin waraanni hedduun yoo du'aniin ijoollee Oromoo waraana sana keessa jiran 528 waraana Iizii Kaabaa eegumsa irra turan kana irraa fottoquudhaanii Dabra Zabiit irraa gara Kamisee imaluun baramaa jira. Lolli kun kan gaggeeffame guyyaa kaleessaa Majjii 2022 toora sa'aatii 5 fi walakkaa irratti ta'uu odeeffannoon kun itti dabaluun eeram. Yeroo humni TDF fi qondaalonni isaa dhiibbaa biyyoota alaa fi hojiilee dippiloomaasiif jecha karaa nagayaatiin dhiibbaalee gaggeeffamaa jiru milkeeffachuudhaa fi nagayaaf dursa kennina maqaa jiruun daangaa naannoo Amaaraa gadhiisanii bahuu beeksisan kanatti waraanni Bilisummaa immoo daangaa Tigraay seennee haleellaa raawwachuudhaa fi sochoona jechuudhaanii dhaadannoo dhageessuun kan dhagahamu hoggaa ta'u yeroo adda addaatti ammoo dhimmi kun ajandaa ijoo keessoo isaaniitti ittiin wadhaban akka ta'etu mul'ataa jira. Kana gubbaadhaan humnoonni TDF naannoo daangaa irratti ammoo deebisanii haleellaawwan adda addaa bakkoota garaagaraatti raawwatuudhaan bakkoota hedduus dhuunfachaa jiraachuu odeeffannoon dhimma kanaa wajjin wal qabatee ba'aa jiru ni saaxilam. Odeeffannoo keenya addaatiin ammoo maaliif namoonni qumaara taphatan akkaataan irratti qorannoo gaggeeffameen odeeffannoo biyya tokko isiniif qindeeffannee jirra. Tapha yookiin geemii keessatti tooftaan madaalawaan ta'e akka hin jirre gaafa hubattu gariin namoota seera cabsuu filata jaam.
Garuu tapha eegaltee haala taphichaa hubattee booda hatuutu tooftaa salphaa ta'e sitti argama. Kunis taphoota geemii onlaayinii gaggeeffaman keessatti jaam Wiiliyaam Paarkin kan qorannoodhaan irra geeme. Isinoo tapha kaartaa bal'inaan beekamu irratti mo'achuudhaaf jecha yookiin maallaqa qabsiifatanii mo'achuudhaaf gowwoomsa yookiin hanna raawwattanii ni beeytanii kan jiru qorataan kun amanuu dhabuu fi hanna si'aayinaan gaggeessuu gidduu garaagarummaan ifa ta'etu jira jaam. Hatuuf yaada isaa qabaachuu baannus gatii kiraayii sirra jiru kafalachuudhaaf dhabuun miirri addaa akkasitti dhagahamu gochuun hin hafu jaam. Yeroo ayyaana fa'aa irra darbee maatii gidduutti walitti bu'iinsi kan uumu ta'us dabalata hanni tapha keessatti rakkoo isa guddaadha jaam. Gareen taphoota yookiin Game Coaches of Counter Striker Sport taphoota burjaajessuudhaan adabbiin irratti darbee ture. Taphoonni garee geemii Top Sports jaamu doolaara miiliyoona hedduu argachuudhaaf kan danda'u waggaa ta'u garuu hanna gaggeessuu fi dhiisuu isaanii haalaan akka qoratama jaam. Hanna taphaa fi geemii irratti addunyaa irratti gareewwan hedduun miidhamanii jiranii kan jiru qorataan kun geemii professionaala yookiin aadaa beekuun irratti taphicha dhabuurraa hanna raawwachuun waanuma barameedha. Dhugumaas waan gaarii yeroo fidus ni jira jaam. Waybaayil kaampaaniin geemii barnoota ijoollee umrii ganna 8 olii bara 1999 hundaa'e as keessatti hanna gaggeeffamu qorachuun waan hin danda'amne fakkaata ture kan jiru. Garuu hanni geemii eessattuu ni gaggeeffama jette barreessituun kitaabaa Cheating Hannaan Gaining Advantage in Video Games Profeesara qorannoo geemii fi Communication University Dhiyadhaa kan kanadatti argamu kan ta'an Miiliyaa Konsolvooni.